isaan naa kafalan tokko illee hin jiru aniif. Namoota qabsoo keessa jiran qabsoo keessaa baasuu akkasuma ammoo namoota jechuun ajandaa uumee akka uummanni qabsoo akka uummanni gara qabsoo hin deemne qabsoo irraa deebisuu waan hedduu hojjechaa jira. Kanaaf ammoo waan taalentii maali jedhanii waan wahii eegalanii artiist Elemoo fa'aattuu hoogganaa akka uummanni gara qabsoo hin deebine gargaaruu hin dandeenye. Fuuldura waan argatan hin beeku garuu ammaaf isaan bira dhaabbadheetumaan gargaara godhumallaan I will support them jee isaan gargaaruudhaaf itti seenne I didn't get no penny from it. Bira dhaabbachuun abbaan fedhee bira dhaabbatee gargaaruu qaba. Garaa dandamnaani achumaan beekee qabamu jaalala keeteene jaalala keeteene. Mee jalqaba osoo viidiyoo kana hin eegalle legendiidha namni irra prank ta'e Artist Elemo Ali artistii guddicha artistii Oromooti. Laayikii 1000 YouTube irratti laayikii 1000 kan isin irraa barbaada. Yoo laayikii 1000 itti hin dhabnu viidiyoo kana ammumaan subscribe godhaa. Subscribe'inis ol deemaa jira ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Yooyyaa ashama harka fuun akkam jirtu nagaa qabdu isiniin jecha har'as prankii tokko isiniif gadhiisaa. Prankiin hadhaa kan legendii artistii guddicha Oromooti Artist Elemo Aliiti. Artist Elemo Ali waggoota hedduu sirboota afaan Oromoo sirbuun beekama. Sirboota hedduu caqasaa ittiin guddanne. Haalli amma siyaasa biyya keessa jiru xiqqoo fokkataadha. Inni illee amma biyya jira. Kanumaaf Artist Elemo Ali maal jenneeni baay'isoo prankichi kan waraabame. I think waggaaf deemaa akkuma isin dura isinitti prankichi sooma keessa waraabame. Hegeree talent show waan jedhamu wahii arguu hin ooltanii yeroo sanitti talentiin kun reef eegalaa jira. I think OBN hin dabra. Addis waraggaa maaliin share godhaa turanii akka Artist Elemoos beeksisan gubbatti arginee turre akka abbaa seeraa ta'etti jechuun kaawwannaa jajii ta'ee hojjeta namoota sirbuuf dhufan madaalu jechuudha abbaa seeraa daanyaa kan jedhan san jechuudha. Achirratti argine Aleessaarraa Birrabi of Laga Gambello Shegesi Yadan Sinara Dayatali do Himalo Rakwarti Kenya Sakatani Gari Kenya Kunumfane Ibsine Mulisa Bernot Artitinde Garabur Tifulle Fanera Artistota Jimo Bekum Safidan de Tioguma Artitin Gabbatan Hegere Arti Oromo Dugomsan Umuf kan Kayefadi Dameko Nando faya magale Koba kona tintole Tigari talent Namota dandeettii kennaa artii qaban dorgomsiisee badhaasuuf qophii isaa xumuree galmee galeera. Naanna nyaataa garaako sobeen of jajjabeessa aanan. Artist Elemo waan jedhee maali Artist Elemo sagantaan inni amma hojjechaa jiru kuni tattaaffii jechuun mootummaadhaaf deeggarsa guuruu fi maali waan kanneen jedhee akka waan kana siruuba haasa'amu jira jedheeni. Elemoon shook ta'ee sirri malee shookii ta'ee hirribate ani iyyuu nama guddaa akkasii rifachiisuun kiyya feerii miti haa ta'uuti garuu reakshiin isaa hedduu namatti tola. Prank Artist Elemo Ali kanaan akka boortan abdii guutuu qaba. Itti aansee Jaafar Yusuf isinii fidaa Jaafaris prankii ta'ee jira. Amma viidiyoolee na bira tuulamee jiru kan hundayyuu tokko tokkoon isinii gadhiisa wanni an baadhee bira taa'uuf hin jirtu. Oromoon gara miidiyaa hundaa dhufuu qaba. Sattoom tattaaffin nuti YouTube irratti qabnu wallahi sirrii malee dadhabaadha. Galatooma ulfaadha. Haasawallee isinitti dheerse gara prankicha laayikii gochuun eegala. Subscribe itti roobsaa, share, like, comment godhaa. Yaada isinii dhagahame comment godhaa. Comment jalatti yaada isinii dhagahame barreessa. Comment jalatti yaada isinii dhagahame barreessa. Yoo isinii ta'e like, subscribe godhaa. Yoo isinii hin ta'innis like, subscribe godhaa jechuudha. Keessarree anis keessanii. Anis isin malee maal qaba? Nagaa naaf jiraadha. Bye. Gara dandamnaani achumano beekee qabamu jaalala keeteene jaalala keeteene. Artist Elemo Ali prank gochuuf yaala. Artist Elemo Ali artist legendiidha. Superstar Oromooti kan artistii bara dukkanaati. Amma immoo biyyatti deebi'ee jira. Haga biyyatti deebi'ees hin turre. Akkasumas gammadoo beekuu hin ooltanii gammadoon
biyyatti deebi'ee jechuun artii Oromoo guddisuuf nama hojii guddaa hojjechaa jirudha. Gammadoo hedduu nama sirrii malee dinqisiifatamuu qabudha. Taalentii akkasumas warra akka warra bashoonni baalagaruu shoo maali jedhan kanneen moor ammoo inni biyya alaatii waan hedduu gurbaan kun waa'ee kaameraa maali wanneen kana hundayyuu sadarkaa barumsaatiin iddoo kana gahe biyyatti deebi'ee amma Oromoo keessaa namoota dandeettii qaban artiinis ta'ee kennaa addaatiin aktiingii wantoota hedduudhaan hojjechuuf deema amma already beeksisi bahee jira OBN irratti dabara. Waa'ee artiiti Artist Elemo Ali akka abbaa seeraatti sagantaa kanarratti akka hojjetan beeksisa gubbatti arge. Kanaaf amma Elemootti bilbilee wanni abboo waan hamtuu wayiitu haasawamaa jira. Artist Elemoon biyyatti galee akka uummanni qabsoo irraa fuula gara biraa deebifatuuf egeree taalent shoo irratti daanyaa ta'ee jedhani leemmi kooliin. Achi booda waan inni jedhu hin dhaggeeffannaa jechuudha walumaan. Bilaafi jira. Hello. Adeero assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Abdii Xayyibuu Waaqooti Jarmanii irraa isin bilbila na yaadatte? Nagami na yadattani me sirrin na yadatte? Mana Fatiyaatti wajji turre jechuun qacellotti waan bakka na irraanfatte jechuudha. Kaameraamaanii ture. Nagami akkam nagaya wallahi alhamdulillah biyyi maal fakkaatti? Maal jirtan waan wallee haaraa kana maaliin gadi ba'uuf hin deemtan isi turtanii biyyallee istiidiyoon amma akka biyya alaati miti. Haaluma yeroo kanaatu qaqqabee taa'u jiraniira. Malee already sirbaa godhaa promo kana. Ayyee. Hojii bulchina. Gadu gadi lakkifne. Maashaallah. Bisuu barbaadna jechuudha silaa. Okay, ayyee. Adeero waan isin jedhu amma dhimma ajajabduu wayitiif isin barbaade beeytanii Saaliyaa wajjin amma reeftan haasawaa ture. Na dhageessanii? Na dhageettanii yaa kabajaa guddaa uummanni Oromoo guutuun anis akka dhuunfaatti kabajaa guddaa isiniif qaba. Anammoo amala akka harargee tokko qabaa beeytanii acha harargee ture sirrii malee waan jira gaa namni dhuguma adima walitti namni waa wajjin haasawanii waan jira waa qaqqabuun hin barbaachisu. Waa wayitiin xiqqoo isi wajjin haasoo barbaade. Na dhageessanii? Amma asitti warra biyya alaa kanarree hin beektanii amma reeftana guruppii wayititti nama kanii beeytanii. Guruppii wayititti nama kanii beeytaa mootummaan namoota jechuun mootummaan haala dandaheen namoota qabsoo keessa jiran qabsoo keessaa baasuu akkasuma ammoo namoota jechuun ajandaa uumee akka uummanni qabsoo akka uummanni gara qabsoo hin deemne qabsoo irraa deebisuu waan hedduu hojjechaa jira. Kanaaf ammoo waan taalentii maali jedhanii waan wahii eegalanii Artist Elemoo fa'aattuu hoogganaa akka uummanni gara qabsoo hin deebine waan jette akkasii haasaaniin maalisii wanni kun maaliif bilbilee Elemoo hin gaafanne maal haasoftan jedhee guruppillee keessaa bahe. Waan tana maaltu jira maal haasawansa? Ayyee. Mucaan nama taalentii qabu. Ayyee. Ijoollee ammaan tana biyyuma alaatti deebitee ifaajjii mataa isaaniitiin goggodhaa jiru. Ayyee.
gargaarsi isaan qabanuu takka illee nuun jirtu. Ani gargaaruu hin dandeenye garuu meeshaa waan barbaachisun gargaaranii waan mataalantiidhaan. Godhuu irratti naas dubbisanii jaaladheeniin gargaara jee isaanii walii waan sunitti hirmaadhe. There is no behind the scene jechuudha. Wanni dubbii irra jiru tokko illee hin jiru. Waan nan beekudha. Taanuma caafii dhagaanii qabatanii fiiganii jechuudha. Isaan naa kafalan tokko illee hin jiru. Ani fiin isaan gargaara. Ijoolleen warra if qabee if gargaaruudhaaf qophaa'e waan ta'aniif fuuldura waan argatan hin beeku garuu ammaaf isaan bira dhaabbadheetumaan gargaara godhe mallaan yaadoon ifnoo dubarraa waan biraa haasa'u hubaas hin qabu. Ta'in aan beeku isaan irraa kanuma. Adeero akkam jechuun ilaala firankilii waliin haasa'u asii galee. Ani ijoollee jaaladheetiin haasa'u isaaniitti jaaladhee gaafi isaan naa dheessanis jaaladhee I will support them jee isaan gargaaruudhaaf itti seenne I didn't get no penny from it. Asii galee. Ijoollee qabdee waa godhuu barbaaddu bira dhaabbachuun abbaan fedheewu bira dhaabbatee gargaaruu qaba. Yaa wanni biyya alaa kun kama beekamu haganarrallee isinitti hin dheeressu xiqqoo natti ulfaachaa godhe waan kana. Biyya alaa kanatti piraankii waan jedhamu tokko beeytaniyyuu si. Hello, Adil. Biyya alaa kanatti waan piraankii jedhamu hin beeytaniin biyya alaa kanatti waan piraankii jedhamu. Adeero. Waan isaanii waliin. Biyya alaa kanatti waan piraankii jedhamu wahii hin beeytaniimi. Prank phone. Akkasiiti hojiin gammadoon hojjechaa jiru hojii sirrii malee dinqisiifatamu hojii namu waan danda'uun bira dhaabbachuu qabuudhaan dadhabbii isaa sirri beekaa barreessaas tooree akka bira dhaabbatan waan nama isin bilbilleefis piraankii ma isin gochuu fi waa'ee sagantichaas namni Oromoo ta'ee namni waan kana wannaa jedhu hin jiru. Artist Elemoo kana maalin prank goon amma bada maalin prank bilxiginnaatu lallafa isinitti kenne jedhanii maali yoo jenneen hin taatu. Kanaaf yaada soqnee amma yaadni kun sammuu keessa nu dhufee prankidha. Akkasitti prankii taatan jechuu. Ande gugaalli jiru amma kana akkaatummaa nama siime kana wanni hin beeku. Miseensa nam tokkootiis miti. Nam tokko jalaas hin jiru kan uummata Oromooti. Sirri. Garuu waan adda beeyamee waan saba kiyyaa gargaaru qolle achiin qabadhu. Sirri. Dandeettii qabu. Adeero. Barreenya kana Saaliyaa Saamis prank gochuun prankii amma already gara nama 30-40 ol prankii goone walitti qabne yoo tokko hin gadhiifne namni of eeggata jennee waa yaanne fi prankii ma goone lafa kenne achi booda hayyama abbichaatiin ka gadi dhiifamu. Namni Adnaan Muhammad jettamoo Shukrii Jamaal namni tokko nafne namni nama hundaatu prank ta'aa jira. Yoo fedhii keessan ta'e sagantaan kun gadhiifamaa yoo hin ta'u jettanillee ukkaa ima hambifna jechuudha. Sagantaa pirankiti kun na hubattaniimi? Pirankidha. Waan dhageemee fi waan gochaa jiru waan seqaa jira. Sirri. Rakkoon hin jiru akkasii. Akkasii uummanni Oromoo dhiyeenyatti maalin isinaayi? Uummanni Oromoo maalin isinaayi? Artistii Elemoo Ali jechuun artistii bara dukkanaati. Artistii bara Oromoon ifaa hin qabneeti. Artistii bara faanusaati. Kanaaf Oromoon guutuun hedduu si jaalatti hedduu si kabajjii ati nama Oromoo fi galata guddaa qabu Oromoo biratti. Sagaleen tante ammas waan jiramin jirtu originaaluma durii sanii osoo hin qorrifaye jechuun
qollifachuu beektaa aksantii gara keenyaa kanatti qollifachuu goggogu maal artist Elemoon maaliin babbadee nama yoo amma nama waliin haasaa ture aga piraankiis isiin godhin dura miidiyaarra wayi tooyi bateefaa waan akkana namni waan akkasii wannaadha hin baddemee uummanni Oromoo maaliin si'aa eegu amma. Guddoo nama du'aa godhachuu qabnu dhabbii kuba kana nurraa qabu nama keenyallee abaraaru yaafnuu akka jiratti eeggachuudha gara biraatiin immoo hojii akka artistitti akka Oromootti waan hojjechaa turree fi waan fuuldurallee hojjennu dhabbii wajjin akkaan yaade sun na ta'uu baatu eegaan biyya ta'e ammoo waan hin qopheessaniin qabaa waan qopheessan ammoo galmeessuudhaaf hirmaata keetis uummataatis kan biyyaatis kan biyya keessaatis ni barbaachisa waan ifii jabeeffachuudha saba biraatiin ta'uun irra jiru artistoonni Oromoo jabaate waan barbaachisu eega hojjete immoo hawaasni ni fi waa dhageeffatu bira dhaabbatanii cinaa dhaabbatanii gargaaranii waan isaa kunuunfachuun barbaachisaadha akkasumatti maddaan qabu biyyaan. Yaa kabiraa ammallee amma sagantaa amma waan ammallee wannan asirratti dabaluu barbaadu sagantaan amma gammadoo kuni jechuun beeksisa amma laalee ture sagantaa akka addunyaatittuu sagantaa fakkeenya Ameerikaan warra Ameerikaan taalentii ilaaluun danda'ama Ingilaand akkasumas Awustiraaliyaa waan kan amma even Kanaadaa bakka hunda Itoophiyaammattiyyuu Itoophiyaan Idol fi warra Amaaraa kana Itoophiyaan Idol jedhanii ammallee baala garuu Idol show waan adda addaatiin isin galee warri afaan biraa yammallee sagantaa ammallee maal jedhee ammallee tiwiit cannaqaa immoo sagantaa hedduu qabanii Oromoo bira immoo waan akkana hin jiru gammadoon I think waan kana hagam takka akka inni dadhabaa bahillee hin beeka uummanni Oromoo sagantaa kana sirriitti akka hubatee warri taalentii qabu ka ganda keessa jiru ka aanaa keessa jiru akka irratti hirmaatu akkasumaan uummata keenyatti himna artist Oromoo dhaamsa dhumaa artist Elemoo dhaamsa dhumarratti maal qabda? Waliin qabuani guddoon Oromoon gurra waliiltee dhiisii galmaan gahuudhaaf yoo wal jala deemte qofa if dura tarkaanfachuun dandeema isas dura xiyyeeffachuu gabaabaa sitti neereessu. Ulfaadhu sagantaan akka dabruun wayyamte? Dabarsee rakkoon qabu gurra dandeessee waan garii waan hin taane isaan surgudha. Sun dirqama. Akkasii ulfaadhu galatoomii yeroo gaarii naa qabaadhu adeeroo kiyya. Amma artist Elemoo prank gochuun sirrii malee natti ulfaachaa ture sirrii malee natti ulfaate maaliif artii jechuun already jechuun nama waanuma artist Elemoo jechuun nama miskiina nama jechuun nama dhugaa irraa duubatti nama hin deebineedha. Ya jalaleti, putu yo jalaleti, sembere da jiruke, Ogene no lugaro garande, ya jalaleti, ya danzo jijira kama